Harka fuunee daawwattoota keenyaa nageenyi keenya lafa jirtan sinaa dhaqqabu jennaa oduu isinitti himna. Baankiin addunyaa Itoophiyaaf liqiif deeggarsaan doolaara biiliyoona 1 fi kitila 500 kennuu beeksise. Baankiin addunyaa kaffaltii liqaa sirreessuu deeggarsaa fi liqaa yeroo dheeraaf kan oolu waliigalaan doolaara biiliyoona 16 caalu Itoophiyaaf akka kennu beeksiseera. Boordiin baankichaa doolaara biiliyoona 1 fi miliyoona 500 ta'uu deeggarsaa fi liqaan Itoophiyaaf akka kennu beeksiseera. Itoophiyaan haaromsa dinagdee biyya keessaa jalqabdee akka jabeessite itti fuftuuf doolaara biiliyoona 1 akka kennu baankiin addunyaa himeera. Baajata mootummaa Itoophiyaa deeggaruuf kan oolu immoo waggoota 3 dhufaniif waggaan doolaara biiliyoona 2 akka kennu ibseera. Tumsi kun doolaara Ameerikaa biiliyoona 1 deeggarsaan doolaarri kitila 500 immoo liqaa dhaabbata International Development Association jedhamurraa kan kennamu ta'uu eerame. Waliigalaan Itoophiyaan waggoota dheeraatti kan deebi'u liqaa doolaara biiliyoona 16 fi kitila 600 ta'u karaa baankii addunyaa argatti. Daarektarri boordii hojii raawwachiistuu baankichaa adoolessa 30 bara 2024 imaammata hojiirra oolmaa guddina waaraa fi qaamolee hunda hammate jedhu Itoophiyaan labsite deeggaruun raggaasisuu beekseera. Dhaabbatichi akka jedhutti imaammatichi dinagdee qaamolee hunda hirmaachise keessattuu dameen dhuunfaa guddina dinagdee keessatti qooda isaanii akka gumaachan jabeessuuf gargaara jedheera. Biyyoota akka Itoophiyaa, Eertiraa, Sudaanii fi Sudaan Kibbaatti daarektara baankii addunyaa kan ta'an Maariyaam Saalim biyyattiin jijjiirama gama dinagdee hordoftu kana sirnaan yoo hojiirra oolchite guddachuuf carraa guddaa qabdi jechuun himaniiru. Mootummaan Itoophiyaa imaammata dinagdee biyyattii fooyyessuuf adoolessa 28 bara 2024 foomseera. Murteen mootummaa kun dhimma ijoo yeroo dheeraaf Itoophiyaa fi jaarmiyaalee maallaqaa wal dhabsiisaa ture irratti jijjiirama fideera. Ministeerri daldalaa Itoophiyaa rabsaan elektirikii Gaardiyaan Shiild jedhamu gabaarraa dhorkeera. Abbaa uraa jahaa sadarkaa isaa kan hin eeggannee fi qulqullina kan hin qabne akkasumas immoo ulaagaa ministeera daldalaa hin guunne jechuun uggurarra kaa'eera. Haaluma kanaan hawaasni oomishicha akka hin fayyadamne hubachiisuun daldalaan kamuutuu gurguruu yoo argame qaamolee seeraa waliin ta'uun tarkaanfiin seeraa fi bulchiinsa akka fudhatu eereera. Humnoonni waraanaa Sudaan kan wal waraanaa jiran jaarsummaa Ameerikaatiin mariif qophii akka ta'an dhaga'ame. Gaaffii Ameerikaan dhiyeessiteen humni waraanaa raayyaa ittisa biyyaa Sudaanii fi humna addaa biyyattii lola itti jiran karaa nagaan waliin mari'atanii akka furaniif gaaffii dhiyaateefiin humni raayyaa ittisa biyyaa Sudaan haal duree kaa'uun mari'achuuf walii galeera. Marichis kan gaggeeffamu Swiizerlaanditti akka gaggeeffamudha kan dhaga'ame. Mariin sun torbee 2 booda akka gaggeeffamu ibsamee jira. Saawudii Arabiyaa fi Swiizerlaand marii Ameerikaan qindeessitu irratti argamuun qaamolee wal waraananiin lamaan mariisisu jedhamee eegama. Humni addaa Sudaan magaalota Tootee keessaa gaba'utti wajjin taa'ee mariin gaggeessu jedhee ture raayyaan ittisa biyyaa Sudaan kana dura. Haa ta'u malee gaaffii marii nagaa Ameerikaan amma dhiyeessite fudhachuun humna addaa biyyattii waliin mariif akka taa'u ministeerri dhimma alaa Sudaan beeksiseera. Ameerikaan jaarsummaan gidduun seenu ishee kun waraana qaamolee lamaan gidduutti gaggeeffame lubbuu hedduu gaaga'e kana goolaba jedhameetu eegama. Lola humna waraanaa Sudaanii fi humna addaa Sudaanitti ji'oota 15f gaggeeffamaa jiruun namoonni 1,000 lakkaa'aman du'aniiru. Sababa waraana sanaanis lammiileen biyyattii kitila 10 caalan qe'ee qabeenya isaanii irraa buqqaaniiru. Reuters ministeera dhimma alaa Sudaan wabeeffachuun akka baasetti taanaan Sudaan qondaalota Ameerikaa waliin marii gaggeessuuf gaaffii dhiyeessiteetti. Sudaan Tribune ammoo mootummaan Sudaan maricha irratti hirmaachuuf haal duree kaa'eeraa jedheera. Kanaan dura yeroo garaagaraatti mariin qaamolee lamaan gidduutti gaggeeffamaa ture osoo hin milkaa'in hafee jira. Oduma wal fakkaatuun har'a Abdul Fattah al-Burhaanii irratti yaaliin ajjeechaa taasifameera. Mataa mootummaa fi ajajaa waraanaa Sudaan kan ta'an Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan ajjeesuuf har'a yaaliin taasifameera. Yaaliin ajjeechaa sun kan godhame biyyuma isaanii keessatti xiyyaara nammaleeyyii yookaan dirooniin ture.
Alburaaniin ajjeefamuuf kan karoorfame sirna eebba waraanaa haaraa leenjifamaa turan irratti wayitaa argamanittidha. Sirni eebba waraanaa kan gaggeeffame gama dhiya biyyattiitti kan argamtu magaalaa Geebit jedhamtu keessattidha. Sirna sana irratti xiyyaarri nammaleeyyii misaa'ila dhukaasee lubbuu namaarraa miidhaa geessiseera. Kana irratti xiyyeeffatame Jeneraal Abdul Fattah Alburaaniin xiqqummaaf erga achi deemaniiti drooniin dhukaastee yoo xiqqaate barattoota afurii fi ajajaa waraanaa tokko ajjeeste jeneraalichi fayyumaa poort Sudaanitti deebi'aniiru. Dubbii himaan waraana Sudaan dhimma sana irratti yaada wayita kennan humni qilleensaa biyyattii droonota lama kan balaa buusuuf ergamanii ture samii irratti akka qolateera jechuun beeksisanii. Jiraattonni achi kan ijaan argan ammoo drooniin suni kan ofii gubattee nama balleessitu ta'uu akkan oollee natti maniiru jedhe Sudaan Tribune. Erga eebila bara darbeeti humna addaa fi raayyaan ittisaa Sudaan jidduutti lollee galee magaalaan Kaartuum harka Jeneraal Mahammad Dagaaloo galeeti waajjiroonni mootummaa fi imbaasonni biyyoota alaa kaan madheeffatan magaalaa Geebit keessattidha. Amma oduun kun qophaa'etti haalli ajjechaa kanaaf mootummaan kan itti quba qabee fi qaamni anadha jedhee hin dhagaamne. Kanaan dura humna addaa biyyattiitu akkas godha kan jedhamu mooraa waraanaa Koostii, Geediraafii fi Kenaanaa fi Sheendii keessa jiru irratti aleellaan droonii deddeebi'ee raawwatamaa tureera. Humna addaa Jeneraal Mahammad Dagaaloo garuu kan kooti jedhee hin beeku. Israa'el hoogganaa siyaasaa Hamaas ajjeeste. Hoogganaan damee siyaasaa Hamaas hayyicha Filisteemota Israa'el Haniyee ajjeefamaniiru. Haniyyeen kan ajjeefaman kaleessa galgalaa yoggaa ta'u kan du'anis Iraan magaalaa Teheraan keessattidha. Hamaas ajjeefamuu Haniyyeen kan mirkaneesse yoggaa ta'u televizyiiniin Iraanis wantichi dhugaadha jedhee gabaaseera. Ajajaan olaanaa Iraan Ayatollah Ali Khameneiin dhiiga keessummaa keenya kabajaa dhangala'e kana kan barbaaddatu nudha jedhaniiru. Ameerikaan karaa ministeera hajaa alaashii Antonio Blinkeetiin nuti dhimmicha quban qabnu keessas hin jirru jetteetti. Kana irratti CNN waraana Israa'el gaafannaan sabaa himaa alaatiif deebii hin kennu naan jedheera jedhe. Amajjii 28 bara 1962 mooraa buqqaatota naannoo Gaazaa jiru keessatti kan dhalatan Ismaa'eel Haniyyeen hayyuu siyaasaa kan Filisteemonni ittiin dhaadatanii fi abdatan turani. Bara 1980 Haniyyeen kan miseensa Hamaas ta'anii dhaaba siyaasaatti makaman. Ergasiitii ija Hamaas nama turanidha. Gaazaa keessatti barootaaf hoogganaa Hamaasii fi pirezidaantii ta'aniiru. Erga bara 2017 ammoo haga kaleessaatti mataa siyaasaa Hamaas wayita turan ala ta'anii dhimma siyaasaa isaantu gaggeessaafi ture. Onkoloolessa 20 bara 2023 lolli Hamaasii fi Israa'el jidduutti erga ka'ee marii lola dhaabuu fi hidhamtoota eegsisuu keessatti Filisteemotaan isaantu bakka bu'ee biyyoota waliin haasa'aa turani. Ismaa'eel ajjeesuun lola Israa'elii fi Filisteem jidduu jiru daranuu kan hammeessu ta'a jedhamee sodaatameera. Qaataar keessa kan jiraataa turan Haniyyeen kan Iraaniin deemanii fi sirna gonfoo fudhachuuf pirezidaantii Iraan isa haaraa irratti argamuuf ture. Sirna sana irratti kaleessa erga argamanii booda mana keessa bulan galanii osoo jiraniiti humna qilleensaatiin deeggaramtee aleellaa Israa'el mana sana irratti fudhatteen Haniyyeen ajjeefamaniiru. Kaleessa Libaanos seentee ajajaa waraanaa Hizbollaa tokkos kaleessuma akkasuma ajjeesteetti. Daawwattoota keenya oduu guyyaa har'aaf jennu kanumaan goolabnaa turtii gaarii siin jenna.